Yaa warri nama warra qabu janaartan hiyootiin keessan baxabaxameera warabbal kaaba rabbii koorraa ba'uunatti ta'e ta'u. Rabbii bishaanirraa nama na taasisettan kakadhiyan. Yaa namni nama warra qabu janaartan fuuldurri keessan akka isa kana ta'e hin dagatinaa. Viidiyoo kana sheer koppilink riipposti gochuudhaan nama abbaa manaa hin qabne warra reefsichi ganaa heerumuudhaaf warra heerumee hiikee immoo qophaa taa'uu koo mannaa nama warra qabu kanatti heerumee isaa wajjiniinuu jiraachuu koo wayyaa gubaa lammataa dabalachuu koo wayyaa jettanii warri yaadaartan let's go viidiyoo kana sheer koppilink nama of jalaa qabdan singiloota yookaan immoo nama heerumee hiike qophaa jiraachuurraa nama warra qabu kanatti heerumee jiraachuu koo warra jedhee yaaduuf nama jaalallee duraanii janajjanaaru irratti janajjanamaaruuf janajjanaaru ammoo warra kee dhiisii yookaan jaalallee kee dhiisii jedhee tattaafataaruuf nama dhiira dogongorsaaru kana biraan naagaa sheer koppilinkii godhaati. Tokkoffaarratti ati inni nama warra qabu janajjanaartu sun na dhaggeeffadhu. Inni warri isaa isiin hangafaa suni goddinyoota baay'ee qaba. Goddinyoota isa beeku jechuu kan mana warra isaa isii hangafaa sanaa dhufee nyaatee dhugee gaafa isiin dingata waa rakkattee jedhe isiidhaaf falmu goddinyaa akkasii qaba dhiirri. Dhiirri goddinyaa warra isaa isii hangafaa sanaaf falmu qaba. Because akka Abdii Geetaachoon eda mana Abiibaa dhaqee Samiiraa naw fuuldurri kan Samiiraati jireenyi kan Samiiraa ta'ee faradee gadi bu'eessan harkasii keessaa nyaatee dhugeeti jechuu. Bifuma sana fakkaatuun dhiironni keenya warra hangafaa isii fuudhanii wajjin jiraatan san irratti fuuchuudhaaf yeroon iyyatanuu gaafa goddinyaan isaa duraan mana isaa keessatti wajjin nyaatanii wajjin dhuganii warra isaa sanaa wajjin isii awwalaa sanaa wajjiniin jiran goddinyoonni abbaa manaa isii awwalaa sun immoo isii hirkaa nyaatee isii hirkaa dhuge sun fuuldura isii dhaabbatee yeroo isiidhaaf falmu jechuu. Gammachuun kan kanaa olii maaltu jirame gaayis jira hin jiru jechuu. Amma isiin irratti Samiiraa irratti dhaqxe sun tabalaashofteetti jechuudha. Dhiinni si dhiiga saree ta'eera jechuudha. Amma anis otuu miidiyaa irratti ol bahee yookaan immoo eenyuu fanfalma ta'e Samiiraa Mubeetii fanfalma. Maaliif ajaas gaarii isaa wajjin dabarsitee waan hundayyuu baadhattee ilmoo isaa guddisaatti jechuudha. Kaza isiin sun immoo janajjanaadhaan lubbuu koo onnee koo fiqirii koo warqee sana gaa qubatti agarsiifte jechuu. Mucaa wasawwastee mubaarikiin itti heerumteetti jechuu. Isinii galee eegattee heerumtee eenyu dhaabataaraaf Samiiraadhaa. Samiiraadhaa goddinyoota mubee dhaabataaraaf jechuu dhiirri. Ka Samiiraa harka nyaatanii dhuganii maaddii isiirraa nyaatanii dhuganii Samiiraadhaaf falmaadha jechuu. Fakkaatotti akka warra mubeesii hamma irratti fuudhamte kana yoo jiraattanii of tananqaqaa gubaa lama gubatinaati jiruu keessan qophaa jiraadhaa. Tokkoffaa irratti nama warra qabuuf nama ilmoo qabutti yoo heerumtan akka gubaan kun taa'ee isin eeggatu fuulduraa qabaataa beekataa itti heeruma. Tokkoffaa irratti abbaan manaa keetii gaafa sirratti warra fuudhu si jibbee otoo hin taane waan si wajjin dabarse duraanii sana jechuun waan si wajjin jiraataa dabarse duraanii sana gaafa ji'a tokko ji'a lama isii asirratti fuudhe sana wajjin zanaafataa jedhee gara duddubbaa yeroo deebi'ee assabu isiidhuma qarree duraanii sana jaallata jechuudha. Lammaffaa irratti gaafati immoo abbaa manaa keetiitiin akkuma kaleessaa kana wal loltee wal dhabdee miidiyaa irras haa ta'u keessaanis ollaas maatii keetis itti waamtu maatiin fi goddenyaan abbaa manaa keetii suni isii duraanii sana situ haqqiisiitii jedha. Haqqii warra keessi hangafaatii jedhaaniin. Egaa yeroo kana utuu ana ta'e etuun ana ta'ennaan nama abbaan manaa kootii warra isaa irratti itti dhaqennaan namni goddinyoonni isaa fuuldura isaa dhaabbatee warra sii hangafaa sana narratti falmu ta'e
yookaan billaan of keessa baasa yookaan immoo boolloodhuma wayii qotadheen bootaa namni nan argine geessee obbuuseetiin yookaan immoo wama tokkoon karaarraa of dabsaa jechuu kooti. Because jarri amalasii waan isiin amala qabduuf irratti fuudhamte. Waan isiin jaallatamtuu taateef irratti fuudhamte. Isiin irratti dhayxe kun immoo jechuu sababuma fuudheef isii hanka baakkabu malee zibaalaa wamta akka zibaalaa namatti xiraa'uun jiru miti xireeffataatuma bira bulaa jechuudha. Bira wajjin jiraataa jechuudha. Yaa ijoollee shamarranii insha Allah abbaa manaa tokko kan isin qabatee isinii wajjin jiraatu nama warra qabu nama ilmoo qabutti dhaxxanii of fanniftanii fannifamuurraa manna akka intalee sii warra mubee lammaffaa sana xiraahuudhaa manna soortoo bal'aa wayii waan hojjetatu wayii tokkittii keessan qabatee isinis isa qofa qabattanii waliin jiraattan wayii barbaaddadhaatii itti heerumaatii tokkoof tokko waliin jiraadhaa. Immoo hin ta'uu jettan kun gubaa kana nyaachuudhaaf ka deemuudhaaf jechuu murteeffattanii mangadii keessan isa warra qaburra keewwattanii jiraattanu raggaxaan goddinyaan abbaa manaa keessanii sun ka duraanii warra si duraanii wajjiniin jaallate sun gadi bahee akka kanatti isin awaarradaa jechuu. Because isin hangafti abbaa manaa sii bira darbiteeyyuu goddinyaa isaatiif jiraatteetti waan ta'eef nyaachiftee obaaftee simattee sii galee jiraatteetti waan ta'eef viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa warreen shamarranii jechuudha. Baay'izawee yeroo namni gorsa wayii isiniif dhaame yookaan waa wayii isiniif hojjetee galakkiisu waan simmeetii keessan sasachoosu malee dhaabbatanii dhaggeeffattanuu jechuudha. Because namni nama warra qabu nama ilmoo qabu janajjanee itti heerumuudhaaf jireenya qophaa mannaa jedhee itti heerumuudhaaf tattaafataaru jaalala fakkeessee booddeen isaa akka inni xiraa'u. Xiraahuu jechuun warri kan keessa miiraadhumaa jedhe alii jalii ol galee warri kan keessa miiraadhuma sii awwalaati. Yeroo inni jedhu isiin sun immoo maalitti fakkaate jechuu keessan tisiisa yookaan bookee yookaan dhiiga sareetti fakkaatteetti uummatatti jechuu dhumate fixatee jira jechuu uummanni. Goddinyaan abbaa manaa kootii yeroo inni gadi bahee warri kee isiidhuma hangafaatii jedhu jechuu antaa'een biddeena nyaadhamoo isaa wajjin hin bulamoo kanaafuu abbaa manaan irratti hin fuune abbaa manaan irratti ija tokkoon na laalu. Inshaallah qabeenya haa qabaatu inshaallah qabeenya haa dhabu nama hojjetatu nan hojjetadha jedhee nama kaayyoo qabu kan nama kaayyoo qabu haa ta'uu malee nama narratti hin fuune nama narratti hin jaallanneen irratti du'aa jechuudha malee jechuu yoon heerumu miti yoon samee jechuu yoon heerumee bahuu miti yoon same manatti yoon sagal heerumee baheeyyuu nama warra qabutti nama ilmoo qabutti hin heerumuwan. Daawon nama warra qabu nama ilmoo qabutti heerumu. Daawon nama warra qabutti nama ilmoo qabutti heerumu. Daawon nama ilmoo qabutti nama warra qabutti heerumu. Ana biraa akkasi dhugaan. Mii maalti sin cannaqe gaayis nama warra qabutti maaf heerumtu nama warra ilmoo qabutti maaf heerumtu mataati sin dhuufee ka jalaa duuti okay ka hiikamte okay rakkoon qabu sun